Hordoftoota chaanaalii Laliitoo nagaa Faraaree Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti galata Waaqayyoo jiran siniin jedhaa jiroo jireenya hojiin hunduma keessan bira akkami ana bukkeedhaan nu bareedaadha galata Waaqayyoo nagaa kun jiran siniin jedha. Har'a wanta na fayyada keessaa wanta nama qabadheen dhufe jechuudha. Innis kunoo reetii qopheeffadheera. Reetii qopheeffadheera sitti muuzii tokko qopheeffadheen jira jechuudha. An harkaan waan hin hojjetadha akkamiin akka hojjennu wajjin waan ilaalla jechuudha. Yeroo hunda naaf hin mijatuudhaan naaf hin ta'uudhaan of gatuurra wantuma qabnuun yoo sochoone baay'ee gaariidha. Anaaluma kanaan fayyadameen rifeensa koof jijjiirama guddaa agarsiisa jechuudha. Akkamiin akkan hojjedhu wajjin waan ilaalla ana wajjiniin tura. Amma asitti muuziidhumaan gadi dabaladha jechuudha. Booda waan an godhee bulleesse waliin ga'u nan ilaala. Una wajjiniin tura hordoftoota kiyya baay'ee tokko gaariidha. Isinitti meeraanii waan harkaan hin fayyadama yeroo mara. Gaafa reetiitti hojjedhee jedhu caccabsa jechuudha. Rifeensa keenya baay'ee gaariidha. Haaluma kanaan hin fayyadama. Obboloonni keenya isiniif hin mijanne malumaa uummattaniitti fayyadamtanii akkasii yoo fayyadamtan baay'ee tokko gaariidhaan isiniin jedha. Amma gara reetiitti hin darba. Reetii qopheeffadheera haala kanaanii. Miicceera qulqulluudha jechuudha. Kana booddee haaluma yeroo darbe viidiyoo irratti argitan harkaaniin hojjetadha waan ta'eedhaaf harkaaniin hojjedha jechuudha. Naaf hin mijatuudhaan wanti tokko godhachamuun hin danda'amu. Garuu mala kana yoo fayyadamne salphaatti fayyadamna jechuudha. Baay'ee gaarii nama waan ta'eedhaaf mala uumaa kana keessa haala baay'eedhaan namaaf hin mijatu waan ta'eedhaaf nu immoo mala mataa keenya uummanne rifeensa keenya osoo hin gatiin yoo fayyadamne baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Kana wajjiniin tura xumurii walitti deebina. Reetiin kun sa'aatiin akka fudhata waan ta'eef ani immoo viidiyoo dheeffama. Viidiyoo addan kukkutan yeroo maranii viidiyoo dheeressuu hin jaalladhu tokko. Daqiiqaa viidiyoo dheeressuu illee hin jaalladhu. Deebi'aati iddoo tokkotti immoo dirqama viidiyoo adda kutuun dirqama jechuudha. Kanaaf isiniin jedha hordoftoota kiyyaa ani rifeensa koo kan jijjiire keessaa rifeensa koo jijjiirama kan kenne keessaa dheeressuutti laaffisuutti bifa isaa miidhagsuutti tokko kanaadhaan isiniin jedha. Reetiin immoo Oliveeraa kana waa'ee isaa isinitti goonfaa gaariidha. Baay'ee tokko fayyada baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko fayyada baay'een fayyadamaani. Akkamitti wal harkisuu ilaala. Kanaaf xumuree walitti deebina hordoftoota kiyyaa. Hordoftoota kiyya haala kanaan reetii qottachadhee raawwadheera jechuudha. Kana fakkaata asumaan immoo dibata tokkoon itti dabala. Kokonaatiidha jechuudha kan ittiin dabaladha. Kun immoo zayitii manatti kan hin hojjetadhudha. Ittiin dabala. Oliveeraa qaba kanaafiyyuu fudhatee jira jechuudha. Asumaan nan bulleessa jechuudha. Harkumaan hin bulleessa. Maashinii biraatu hin dhaqi. Maankiyaan jira. Takka maankaadhaan hin rukuta. Argitanii? Wanta harka hojjete fakkaata. Muuziin kun muuzii isin fayyadamuu qabdan hordoftoota kiyya. Harkaaf akkasiniif caccabuu fi akkasinii bullaa fi muuzii sirriitti diimate muuzii bishaate fayyadamuu qabdan. Malee muuzii gurraacha miti inni jabaata waan ta'eef dirqama maashinii isin barbaachisa. Muuzii bishaate akkasitti haala salphaan fayyadamtu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha laala. Waanuma maashinii irra daakii fakkaatu ture. Amma rifeensa koo baay'ee naaf hin ga'u hordoftoota kiyya muuziin tokko naaf hin ga'u. Garuu muuziin tokko ga'ee yoo irra naafu ture jechuudha. Yeroo rifeensi koo hin gobbanne akkasumatti yeroo hojjaan isaa hin daballe ture dheerinni isaa yeroo hin daballe ture amma rifeensi koo gobbatee rasii hojjaan isaas baay'ee waan dabaleef muuzii lama nagaa sirriitti jechuudha. Muuzii lama nagaa bakka tokkuma argadhee fayyadamaa jira jechuudha. Amma walumaan gara dibachuutti darbina. Haala kanaan bulteesseen jira jechuudha argitan. Bulteesseen jira. Takkaan harkaan immoo hojjedha jechuudha. Haala kanaan hojjetadha yeroo hundumaa hordoftoota kiyya dhugaa isiniin jedha. Wanta tokko mala irratti wanta yoo fayyadamtan wanta isin bira jiru maaliyyuu yoo ta'e kana qabdu jechuudha.
argitanii bakka haala kanaan baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Kan inni bareedu akka inni wal harkisus kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan xumureera. Amma walumaan dibanna gara dibachuutti. Amma gara dibachuutti dhufeen jira hordoftoota kiyya. Haala kanatti bakka lamatti qoodee dibadha jechuudha. Wajjiniin tura. Uji shaatatti kan nama qabudha. Akkasitti walitti gashaa dibata yoo dibatan rifeensa keessa heddanii rifeensi keessa waliin hidhuu hin dadacha'u maaliin jedhu kana fakkaata jechuudha. Argitanii gara dibachuutti qulqulluu akka tokko baay'ee maaloo akkam dassa. Muuzii tokko keessatti hafe rifeensa irratti nyaachistu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akkatti saaqee gidduu daddafee fayyadama. Argitanii gadi bu'ee booddee masaajii gochuu hin dandeenya. Caafii isaa sirriitti dibdu. Sirriitti dibachuu qabdu. Kanaa sirriitti dibdanii booddee masaajii gochuu qabdu. Masaajiin sirriitti barbaachisaadha. Daqiiquma murtaa'e xiqqoodhuma ishee masaajii gootu. Amma gara sattaanutti hin darbaa jechuudha. Gara sattaanutti hin darbaa. Wajjiniin tura. Kanatti hin xumurtu. Haala kanaan dibee xumureera jechuudha. Hordoftoota kiyyaa xiqqoo ishee waliin masaajii godha. Xiqqoo ishee masaajii godha waliin jechuudha. Argitanii? Haala kanaan haala kanaan haala salphaadhaan fayyadamna. Ani dhadhaan deema. Haala kanaan xaqallalla jechuudha. Haala kanaan sa'aatii tokko walakkaa hanga sa'aatii lamaa sa'aatii tokko walirratti seemmichaadha jechuudhaan. Sa'aatii tokko turuu hin dandeessu. Lama turuu hin dandeessu. Tokko walakkaa turuu hin dandeessu. Baay'ee gaariidha. Yeroo ho'iin hin jirre iyyuu immoo halkaniin yoo geessan homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Amma ho'a jira waan ta'eef baay'ee namatti tola dhuga. Kana fakkaata.
fakkaata jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan fayyadamaa haaluma salphaadhaan fayyadamaa baay'ee tokko gaariidhaan isiniin jedha. Viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii waaqayyoon isin faana ta'u. Baay'ee baay'ee.